Harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii koo akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'a immoo viloogii hojjechaa jira jechuudha. Viloogii laaxxeeti gaa'ii. Na jireenyi laaxxummaa baay'ee isaa hin ulfaattiin hirribaa ka'eetiin jira jechuudha ganama. Ergan galee immoo ganama hirribaa ka'uu jechuun dhuguma natti ta'e gaa'is. Innaa akkasidha isiniin jedha hirriba ka'ee kunoo sireen irra buleen immoo sisirreeffachaa jira jechuudha. Ganama kaayyooma waaqayyo na gargaare malee baay'ee qorraan isaa ayyeriin anuma qofatti ta'ee namoota hunda ta'e hin beeku garuu baay'ee qorraani. Kanaafiyyuu qorra hin dandeenye jechuudha. Nan fooyya'as jedhee yaaduma tokko qorri hin ulfaataani. Tarii ana bira ta'ee hin beeku isiniin jechuu jaalladha. Ka'ee amma immoo rifeensa koo fiffiladhee mana obboleessa koo deemee jireenyaadhaaf jechuudha. Ani manicha keessa bulee man ba'aa fi amma shaashii koo hidhadhee fuulas dhiqachuun hin jiru. Jakkeettii koo darrabadheen jira. Namni bona xaaxaa kana jakkeettii kana uffachuu jechuun du'uma dhuga. Namni as keessaa garuu boodiidhaan shaamiziidhaan fa'aa deemuun ani garuu hin danda'u isiniin jedha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Waaqayyo gaariidha malee ayyeriin jijjiirameera hundumatti. Inni addanatti bakka hin ba'uuf jedhutti immoo uffata lafatti arginaan uffatoota sana sisirreessaa jira jechuudha. Uffata kana walitti guuree tanana waan hin qabu guurradhee mana obboleessa kootii deemee jireenyaadhaafidha jechuudha. Shirri guddi jechaatiin jira. Naman dabbaru garuu mara bal'aa jiru fudhadhee ka'een jira. Egaa amma deemeen jiraachuu jechuudha. Bunni qophaa'e mana jireenyaannee buna dhugaatu jirraani. Mucattii xiqqoon tun immoo kan obboleessa kootii ganama narra baate kun asitti. Hin taphatti turte isheen illee dugda ofii ta'e. Innaa buna keenya rootoo teenyu ishee wajjiniitiin taphadhee mana jechuudha. Maatii obbolaa jiran hunduma isaanii walitti dachaanii kun akkasiin buna dhugaatu jirra. Waaqayyo haa ulfaatu jechuu jaalladha. Inni kanaan nama ga'us waaqayyoodha. Innaa viloogiin koo inni har'aa kana fakkaata namoonni biyya bakkee jirtanii. Waaqayyo gooftaan guyyaa akka kanatti obbolaa keessa wajjin maatii keessa wajjin walitti dachaatanii kolfitanii taphattan isinii haa fidu jechuutiin jaalladha. Viloogiin tun kana fakkaatti galatooma. Namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun dagattiin waan baay'ee waliin hojjechuu dandeenya waan ta'eef isiniin jedha yeroo gaarii.